Nagaan isiniif haa ta'u obboleessa keessan Abdii Zalaalamii bakka yeroo darbe irratti dhaabbanne irraa kaafnee walii wajjiniin Global Trendii chaaptarii tokkoffaa paartii sadaffaa kana anarkii yookaan immoo waa'ee sirna maleessummaa irraa eegalleetu walii wajjiniin baranna jechuudha. Utuu gara barnoota keenya guyyaa har'aatti seeniin garuu namoonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas immoo afaan keenya afaan saba guddaa kanaan ijoolleen biroon irree dhufanii isin waliin akka barataniidhaaf share comment like gochuun immoo ga'ee isinirraa eegamudha jechuudha. Arraga konseptii anarkii jedhurraa kaafneedha walii wajjiniin kan ilaallu konseptii anarkii ishee kana akkamitti hiikamti yoo inni hiikaa isaa konseptii isaa bal'inaan gadi fageenyaan irra sirriitti akka isiniif galuu danda'utti walii wajjiniin hin baranne jechuudha. Isheen kun sirna maleessummaadha. Anarkii ishiin jettu kun sirna maleessummaa gaafa taatu konseptii fi yaadanni siyaasa keessatti of keessatti qabatu immoo gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaalanii deemna jechuudha. Anarchy is a situation where there is absence of authority or government, be it in national or international or global level system. Anarchy kan jennu kun maaliidha? Haala qaamni aangoo qabu tokko haala inni ittiin fakkeenyaaf amma mootummaan egaa monopoolii yookaan immoo aangoo akka inni qabu aangoo liigaaltii akka inni qabu walii wajjiniin kaafne ilaalleera. Kan ittiin jirredha jechuudha. Qaamni aangoo qabu yookaan immoo qaamni bulchiinsa qabu tokko qaamni monopoolii yookaan immoo aangoo yookaan immoo paaworii qabu tokko awutoriitii qabu tokko bakki inni ittiin jirre bakka itti bulchiinsi isaa hin jirre kunis sirnoota sadarkaa biyyoolessaa yookaan immoo idil addunyaatti ta'uu danda'a jechuudha. Sirna sadarkaa addunyaatti jiru ta'uu danda'a. Sirna sadarkaa biyyoolessaatti jiru, sirna sadarkaa naannootti jiru ta'uu danda'a. Garuu immoo bakka itti awutoriitiin keessumaa gavarnamentii wajjiniin kan wal qabatu irratti kan xiyyeeffatu gaafa ta'u absence of authority yookaan immoo absence of monopoly dha jechuu dandeenya anarkii kan. Within a country, anarchy refers to a breakdown of law and order, but in relations between states, it refers to a system where power is decentralized and there are no shared institutions with the right to enforce common rules. Isheen kun gamaaloodha. Sirriitti akkasiin dhaggeeffatanii barbaada guyyaa har'a konseptii isaa qabachuutu nurra jiraata waan ta'eedhaaf. Biyya tokko keessatti anarkiin diigama seeraa fi sirna kan argisiisu ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Ilaa diigama seeraa seerri diigamuu isaa kan agarsiisudha. Biyya tokko keessatti anarkiin kan inni agarsiisu anarkii waa'ee maalii agarsiisa yookaan anarkii waa'ee maalii dubbata sirna akkamiidha yoo inni diigama seeraati anarkiin yookaan immoo sirna diigame tokko sirni sun immoo sirna seera diigudha jechuudha. Hariiroo mootummoota gidduu jiru keessatti garuu sirna aangoo bittinnaa'ee fi dhaabbileen qindoomanii seera waloo hojiirra oolchan itti hin jirredha jechuudha. Common rule kan jennu kun. Common rulein bakka inni itti enforce ta'uu hin dandeenye tokko yookaan bakka inni itti dhaabbileen garaagaraa qindoomanii seera waloo silaa eegamuu qabu tokko bakka isaan itti diigan yookaan kuteessan tokkotti anarkiidha jechuu dandeenya. Kun absence of authority yookaan immoo absence of monopoly yoo jenne konseptiin kanaa waa'ee anarkii nutti dubbata jechuudha. An anarchical world is a world where everyone looks after themselves and no one looks after the system as a whole. Isheen kun gamaanni addunyaan anarkii yookaan immoo sirna maleessa taate addunyaa namni hundi ofii isaa qofa eeggatuu fi namni sirna sana keessa akka waliigalaatti eeguu hin jirredha jechuudha. Sirna sana namni akka waliigalaatti eeguu hin jiru yoo ta'e sirna maleessummaa kan calaqqisiisudha jechuudha. Namni sirna sana bitamu hin jiru. Olaantummaa seeraatiif namni bitamu hin jiru. Aangoo monopool ta'e yookaan aangoo mootummaa tokko bakka inni itti hojiirra ooluu hin dandeenyedha jechuudha. Instead, states had to rely on their own resources or to form a license through which the power of one license of state could be balanced against the power of another license. Isheen kun gamaanni kanaaf mootummoonni qabeenya ofii isaaniitti amanuu yookaan immoo tumsa kan jennu license yookaan immoo tumsa kan jennu ijaarrachuudhaan humna tumsa biyyoota kaanii wajjin madaalsisuu qabu jechuudha. Humni tika biyya kaanii wajjiniin wal madaalu keessumaa fakkeenyaaf amma
biyyoonni garaagaraa karaa daangaa lafarraa karaa ji'oogiraafikaalii walitti dhufanii jiran humni isaan qabaniif humni bakka biraatti immoo biyyoonni naannoo isaanii qabu tumsaaf akka ta'utti humna walqixxaataa ijaaruu keessatti ga'ee taphachuu akka isaan qabanidha. The two world wars were fought because of lack of world government that enforce common rule. Isheen kun egaa sababa isaa kaasa jechuudha. Waraanni addunyaa lammaffaan egaa gaafa teenye ilaallu yeroo darbees akkuma walii wajjin ilaalaa turre kan geggeeffaman mootummaan addunyaa seera waloo hojiirra oolchuu dhabamuu isaatiin jechuudha. Keessumaa waraana addunyaa tokkoffaa irratti waraana addunyaa lammaffaa irratti yeroo itti Hitler qofaa isaa akka nama dhuunfaa tokkotti waraana addunyaa lammaffaatiif sababa itti ta'e sana keessatti egaa utuu common rule yookaan immoo seerri waliigalaa tokko eegameeratu ta'e seeraaf dhaabbatameeratu ta'e wanti sun dhufuu hin danda'u ture jechuudha. Sababa lola addunyaa tokkoffaatiif sababa lola addunyaa lammaffaatiif immoo sababa ta'uu kan danda'u anarkii yookaan seera maleessummaadha jechuudha. Seera maleessummaadha jechuudha. Waa'ee anarkii walumaa galatti jala murtanii wanti isin qabachuu qabdanii absence of authority jennee qabachuu ni dandeenya. Bakka itti bulchiinsi mootummaa tokko itti dhageettii hin qabnee fi bakka itti seerri diigamu jechuudha. Konseptiin lammaffaan nuyi walii wajjin hin ilaallu gaa sovereignty kan jedhudha. Sovereignty kun higamaan abbaa biyyummaati yookaan immoo olaantummaa kan agarsiisu abbaa biyyummaa hiree ofii murteeffachuu yookaan immoo jecha gabaabaa ta'een konseptii kana waliif galatti kan nuuf ibsu abbaa biyyummaa yoo jenne gaariidha. Sovereignty kan jennu kana tarii ajandaa keessan irratti nootbuukii keessan irratti abbaa biyyummaa jettanii yoo barreeffattan caalmaatti konseptii isaa isiniif ibsuu ni danda'a. Sovereignty is another basic concept in international relations and it can be defined as an expression of isheen kun egamaan abbaan biyyummaa yaada bu'uuraa hariiroo idil addunyaa keessaa kan biraa yoo ta'u akka ibsa armaan gadiitti immoo hiikamuu danda'a dheetu hiikaa ibsa waa'ee abbaa biyyummaa yookaan immoo sovereignty gadi nuuf tarreessaa deema jechuudha. Jalqaba irratti hiikaan isaa the first one is a state's ultimate authority within its territorial entity or internal sovereignty. Aangoo dhumaa mootummaan tokko daangaa isaa keessatti qabu jechuudha inni kun. Aangoo isa dhumaa mootummaan tokko daangaa isaa keessatti bulchiinsa isaa keessatti territorial isaa keessatti kun egaa qilleensarree kan dabalatudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyi tokko daangaan biyya tokko akkuma isin beektan daangaa karaa lafaa duwwaatu hin taane daangaa karaa galaanaa qofaatu hin taane qilleensarra ulaa jiru irrattirree biyyoonni biroon ayyama seetiin ala akka isheen ittiin fayyadamneedhaaf daandii xiyyaaraa ishee cufachuu ni dandeessa jechuudha. Biyyi tokko I think amma kiiloomeetira murtaa'aatti akka daangaa isheetti achi ol samaayii keessas immoo daangaa ni qabdu jechuudha. Sanarratti akka daangaa isheetti wantoota barbaachisaniif ishee fayyadan qofaa deemsisuu ni dandeessi. Ayyama isheetiin ala daangaa ishee keessa eenyullee socho'uu akka hin dandeenye gochuu ni dandeessi jechuudha. Inni kun gamaanni hiikaa abbaa biyyummaa yookaan immoo sovereignty keessatti aangoo dhumaa mootummaan tokko daangaa isaa keessatti qabu yookaan abbaa biyyummaa keessoo yookaan immoo internal sovereignty kanaan eeguu dandeenya. Second one is the states involvement in the international community or external sovereignty. Isheen kun immoo hirmaannaa mootummaan sun hawaasa idil addunyaa keessatti qabu yookaan abbaa biyyummaa alaati. Inni kun immoo abbaan biyyummaa inni jalqaba maaludhaan aangoo dhumaa mootummaan tokko daangaa isaa keessatti qabu. Territoriaalii isaa keessatti, daangaa qilleensa isaa keessatti, galaana isaa irratti, ulaa galaana isaa irratti lafa isaa irratti biyya isaa keessatti aangoo inni qabu yookaan abbaa biyyummaa gaafa ta'u sovereignty'n kun inni lammaffaan hiikkaan isaa garuu maalidha? Hirmaannaa mootummaan sun hawaasa idil addunyaa keessatti qabu yookaan immoo abbaa biyyummaa alaati jechuudha. External. In short, sovereignty denotes double claims of states from the international system. For example, autonomy in foreign policy and the independence or freedom in its domestic affairs. Gabaabaadhumatti gaasa kana maal jechuu dandeenya? Abbaan biyyummaa gaaffii dachaa mootummoonni sirna idil addunyaa irraa qaban agarsiisa jechuudha. Gaaffii dachaa mootummoonni garaagaraa mootummoonni biyyoota garaagaraa kun sirna idil addunyaa irraa qaban ni calaqqisiisa jechuudha. Kunis maalidha? Fakkeenyaaf imaammata alaa irratti of danda'uu fi dhimmoota keessoo irratti walabummaa yookaan immoo bilisummaa qabaachuu
yookaan domestic affairs kan jennu freedom in domestic affair kan jennuuf independence yookaan immoo walabummaa mataa isaa danda'e akka qabaatuudhaaf dhiibbaa biyyoota biroorraa dhiibbaa biyyoota dhiyaarraa bilisa akka ta'uudhaaf hiree mataa isaa ofii isaatiin murteeffachuu keessatti waa'ee abbaa biyyummaa yookaan sovereignty kun egaa tuqaa isa jalqaba irratti kaafamudha jechuudha. Waa'ee anarkiidhaaf abbaa biyyummaa yookaan immoo sovereignty ilaallee jirra. Theory of international relations kun immoo maaludha? Yaada akkamii of keessaa qaba? Theory akkamiiti? Yoo inni theoryuwwan hariiroo idil addunyaati. Kun immoo theories of international relations allow us to understand and try to make sense of the world around us through various lenses, each of which represent a different theoretical perspectives. Theoryuwwan hariiroo idil addunyaa ilaalcha adda addaa yookaan immoo lenses kan jennu kana ilaalcha adda addaa kan qaban yommuu ta'u egaa dhimma sana irratti addunyaa naannoo keenya jiru akka hubannu yookaan understand akka goonuu fi hiika itti kennu yookaan wanta yaadne tokko hiika isaaniif kennuu akka dandeenyu irratti akka xiyyeeffannuudhaaf kan nu gargaaru yommuu ta'u isaan keessaa tokkoon isaanii ilaalcha theory adda adda ta'e qabu jechuudha. Theory of international relations akkaataa isaan itti ilaalaniif akkaataa isaan itti hiika sana itti kennan immoo garaagara jechuudha. This section introduces the traditional theories, middle ground theories and the critical theories of international relations. Kutaan kun egaa theoryuwwan barame yookaan immoo traditional kan jennu kan duraan ture theoryuwwan giddu galeessa yookaan immoo middle ground kan traditional theory keessaas ba'ee wantoota hamma jiran irratti immoo xiyyeeffannoo kan godhate yookaan middle ground kan ta'anii fi theoryuwwan qabiyyee qeeqa qaban kun immoo critical theory kan jennu kun qabiyyee qeeqa qaba jechuudha. Wanti akkaataan ilaalcha keetii naaf hin taane akkaataan ati itti ilaalte naaf hin taane akkaataa ati itti hiika itti ilaalte kun naaf hin taane jedhee critical kan ta'eef sababa yookaan immoo sababoota irratti hundaa'ee warra biraa qeequudhaan hariiroo idil addunyaa wal barsiisuu keessatti ga'ee isaa ilaalla jechuudha. Seekshinii kana keessatti examples are used throughout to help bring meaning and perspective to those positions. Hiikaa fi ilaalcha ejjennoowwan kanneeniif kennuuf fakkeenyonni adda addaa gabal'inaan itti fayyadamaniiru jechuudha. Theoryuwwan international relation yookaan immoo walitti dhufeenya imaammata alaa kana keessatti immoo theory hedduutu jiru jechuudha. Realizimii dabalatee theoryuwwan hedduutu jiru structuralismii dabalatee har'a garuu theory isa hangafaa fi theory isa ijoo idealism yookaan immoo liberalismii irratti xiyyeeffannee walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Theory isa kana theory kaan caalaatti xiyyeeffannoodhaan seekshinii kana keessatti yeroo inni itti barsiifamuu fi akkasumas qormaata irratti irra yeroo baay'ee kan hin dhabamne jechuudha. Dhimmi idealismii yookaan immoo liberalismii kun waa'ee maalii dubbataa? Ilaalcha akkamii qaba international relationiidhaaf kan jedhu kan ammoo gabaabaatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Har'a idealismii yookaan liberalismii irratti xiyyeeffannoon keenya inni guddaan. Idealismii yookaan liberalismii kan jennu kun yaada akkamii qaba isa jedhuu fi democracies are transparent and accountable systems of government which work toward free flow of information and thus reduce the risk of being misunderstood. Dimokiraasiiwwan sirnoota mootummaa iftoomina qabanii fi itti gaafatamummaa qaban yoo ta'u yaadni bilisaa akka daddarbuuf kan hojjetanidha. Yaadni bilisa ta'e tokko yaadi independence yookaan immoo yaadi hirkattummaa biraarraa enforcementii biraarraa dhiibbaa biraarraa walaba yookaan immoo bilisa ta'e tokko akka daddarbuudhaaf kanaanis balaa wal hubachuu dhabuu hir'isuu irratti yaada xiyyeeffatudha jechuudha. Yaadaan gargar ba'uu fi yaadaan gargar cabuu kana hir'isuu keessatti idealismii yookaan immoo liberalismiin xiyyeeffannoon isaa guddaan sirnoota mootummaa iftoomina akka argataniidhaaf xiyyeeffannoo guddaa kan kennudha. In Kant's eyes, therefore, the more liberal states there were in the world, the more peaceful it would become. Akka ilaalcha kaantitti ganamni kaanti jedhamu kun akka ilaalcha isaatti akka vi'uu isaatti maal jedha? Addunyaa irratti mootummoonni liberaalii ta'an yoo baay'atan addunyaan kun caalaatti nagaa taatedha. Maaliif?
Liberaalizimiin yookaan immoo idealizimiin kun xiyyeeffannoon isaa inni guddaan yaadni bilisaan akka daddarbu yookaan immoo namoonni mootummoonni biyyoonni garaagaraa yaadaan gargar ba'uurra yaada walii hubachuutti akka isaan dhufan irrattidha. Xiyyeeffannoof ijaaramni isaa inni guddaan jechuudha. So kaantiga akka ilaalcha isaatti maal jedha mootummoonni addunyaa kanarra jiran idealizimii yoo hordofan yookaan liberaal yoo ta'an baay'ee gaariidha. Kun akka addunyaan kun nagaa argattu yookaan nagaa addunyaa kanaa eeguu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudhaan. Keessumaa idealizimii keessatti jechoota kaanti kana irra deddeebine kaasuu dandeenya waan ta'eedhaaf wantoota inni dubbatu baay'ee isaa konseptii keessa jiran sirriitti qabachaa deemuutu isin irra jiraata. His idea have resonated and continue to be developed by modern liberals, most notably in the democratic peace theory, which point that democracies do not go war with each other. Yaadotni isaagaa yaadonni kaanti kun maalidha fudhatama kan argatan ta'u ni ta'u jechuudha. Fudhatama argataniiru jechuudha. Liberaalota ammayyaatiin guddachaa jiru jechuudha. Keessattuu ti'oorii nagaa dimokiraasii yookaan immoo democratic peace theory isa dimokiraasiiwwan walii isaanii waliin waraana hin gaggeessan jedhu keessatti ni calaqqisu jechuudha. Yaadonni kaanti kun yaadonni inni fudhatee ka'e kuni democratic peace theory yaadota jedhan keessatti maaliif biyyi dimokiraatikii taate tokko biyya biraa wajjinii wal waraansa gaggeessuu keessatti ga'ee hin ba'attu yookaan stakeholder yookaan immoo madda nagaa taate malee walitti bu'iinsaaf araara yookaan immoo nagaa qabatte yaada gaarii tokko qabatte waraana hir'ifti waan ta'eedhaaf democratic peace theory kana keessatti yaadi isaa calaqqisiisee ni kaasa jechuudha. Maaliif waraana caalmaatti yaada walii hubachuu irratti xiyyeeffannoo guddaa ijaalaatuudhaaf jechuudha. And then democratic theory argues that democracies or liberal states rarely to go to war because of the following reason. As keessatti idealizimiin yookaan immoo mootummoonni yaada liberaalizimii deeggaran lola irratti hirmaachuu akka isaan hin dandeenyee fi caalmaatti lola caalmaatti karaa nagaa ta'e wal hubachuu fi yaada gargar ba'iinsaa caalaa yaada wal tumsu yookaan yaada wal hubannaa irratti akka isaan xiyyeeffatan waa'ee international relationii irratti idealizimiin yaadi isaa kan akka ta'e walii wajjin kaafne ilaalaa. Kun immoo akkamitti kama democratic theory argues that democracies or liberal states rarely go to war because of the following reasons. Teoriiwwan dimokiraasii yookaan immoo democratic theory kan jennu falmii gurguddaa inni gaggeessu keessaa falmiin isaa inni hangafaan biyyi dimokiraasawaa taate tokko biyyi yaada idealizimiitiin bultu tokko yookaan hooggansi liberaalizimiidhaan hoogganamu tokko sababoota gurguddoo armaan gaditti dhiyeessinu kanarraa kan ka'e waraana gaggeessuu keessatti hirmaannaa gochuu hin danda'anidha. Qooda afaan qawweetiin qooda afaan waraanaatiin haasa'an waliigaltee irratti xiyyeeffannoo guddaa kennudha. People learn from their past mistake and eventually come to cooperate with one another by leaving war and conflict behind. Namoonni dogoggora kanaan dura darbe uuman irraa yakka kanaan dura utuu hin beekinis haa ta'u beekanii godhan irraa nagaa waan barbaaduudhaaf dhalli namaa uumama isaatiin dandeettii dogoggora isaarraa barachuu qaba. Inni kun immoo gara waltumsuutti yookaan immoo gara wanta balleessan sana harramachuutti yookaan sirreeffachuutti akka isaan dhufanidha. Isa kanaaf democratic theory'n yaadni jalqaba irratti kaasu biyyi liberaala taate tokko biyya yaada idealizimiitti amantu tokko afaan qawweetiin yookaan afaan waraanaatiin nagaa fiduu caalaa yaada marii irratti akka isheen xiyyeeffattudha. Democracies are inherently peaceful as the people are indirectly ruling their own countries through a representative government. Isheen kun gamaan biyyoota dhuguma dimokiraasii ta'an keessatti uumama isaaniitiin dimokiraasiiwwan biyyoonni ta'an kun maal nagaadha jechuudha. Nagaadha yookaan peaceful kan ta'anidha. Kunis sababni guddaan inni ta'eef maalidha? Alkallattiidhaan mootummaatu bulchaa jiratu hin taane uummatatu bulchaa jechuudha. Mootummaa uummataan uummataaf alkallattiidhaan uummattoonni daangaa sana keessa yookaan biyya sana keessa jiraatan dhugumatti harka isaaniitiin filataniiru waan ta'eedhaaf harka isaaniitiinis immoo aangoo irraa buusu waan ta'eedhaaf mana maree keessaa nama isaaniif ta'u qabu waan ta'eedhaaf uummanni immoo ofii isaatii miidhaa ofirratti hin fidu waan jedhaniidhaaf biyya sana keessattis international relationii keessatti yookaan hariiroo biyyoota garaagaraa wajjin qaban keessattis immoo nagaa irratti akka isaan xiyyeeffatan nuuf kaasa jechuudha.
she she I think yaadonni nuyi kaasaa jirru baay'een isaanii yaadota wal fafakkaatanidha. She is a permanent cessation of war is unattainable goal according to liberalism. Akka ilaalcha liberaalistootaatti yookaan immoo akka ilaalcha warra yaada idealizimii hordofaniitti gaafa teenyee ilaallu gamaan waraanni guutummaatti akka dhaabbatu gochuun galma bira gahiinsa qabudha jedhanii amanu. Guutummaan guututti addunyaa kana nagaa gochuu hin dandeenya. Addunyaan kun addunyaa waraanni irratti gaggeeffamu, addunyaa namni irratti wareegamuu fi addunyaa lolaan faayamte tun taane addunyaa nagaa qabdu, addunyaa lolli keessa hin jirre gochuun guutummaan guututti nagaa waaraa ta'e fiduu ni danda'ama jedhanii amanu. Can't focus on harmony between people overseen by institutions such as judiciary and the representative from the government where leaders exercise their authority with the consent of the people. Isheen kun kaanti yaada isaa keessatti keessumaa yaada idealizimii yookaan liberaalistootaa kana keessatti kaanti yaadota gurguddoo akka inni kaasu isiniif kaaseen ture. Walta'iinsa namoota gidduu jiru irratti ni xiyyeeffatachuudha kaantas keessatti. Focusdi kan inni irratti godhu walta'iinsa yookaan walitti hidhamiinsa waltumsuu namootaaf namoota gidduu jiru irratti xiyyeeffannoo olaanaa kenna. Kunis dhaabbilee akka qaama haqaa fi sirna mootummaa bakka bu'ummaa kan hooggantoonni heeyyama uummataatiin aangoo isaanii itti hojiirra oolchan irratti immoo ni hundaa'a yookaan beesdi ta'a jechuudha kanarratti. One particular brand of liberalism which is known as liberal institutionalism came into prominence after the First World War when the President of the USA Woodrow Wilson laid down the foundation of the League of Nations. Gosti liberalismii inni tokko kan liberal institutionalism jedhamuudhaan beekamudha jechuudha. Isa kana sirriitti akkasiin qabatanii hin barbaadu. Konseptiin kun dhugaadha qormaata irraa hin haftu. Liberal institutionalismiin kun gosa liberalizimii keessaa isa hangafaa kan ta'e liberal institutionalismiin kun yoomidha yoo jennu waraana addunyaa tokkoffaa booda yeroo pirezidaantiin Ameerikaa yookaan pirezidaantiin US Ameerikaa Woodrow Wilson hundeeffama League Nations yookaan immoo League of Nations bu'uuressee mul'ate jechuudha. Liberalismiin institutionalismiin kun bu'uura pirezidaantiin Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaa booda bu'uuressan yookaan League of Nations keessatti dhagaa bu'uura isaa dhagaa bu'uuraa isa jalqabaa kan inni kaawwate jechuudha. As he presented his idea for a rebuild world beyond the war, the last of his point was to create a general association of nations which became the League of Nations. Akka inni yaada isaa addunyaa waraana booda deebisanii ijaaruuf dhiyeessatti gaha pirezidaantiin Ameerikaa kun gara pirezidaantummaatti gaafa dhufu keessumaa waraana addunyaa tokkoffaan erga dhaabbateen booda waraana booda biyya yookaan immoo addunyaa kana deebisanii ijaaruudhaaf dhiyeesse jechuudha. Yaada kana qabatee kee jechuudha. Nagaa caalaa sila kaanti yaada isaa keessatti liberaalistoonni akka isaan itti amanan namni yakka kanaan dura dalage irraa badii kanaan dura balleesse irraa akka inni baratuuf barachuu akka inni danda'u kun uumama namaa akka ta'e walii wajjiniin kaafnee ilaalleerra. Kanuma keessatti pirezidaantiin Ameerikaa Woodrow Wilson kun waraana addunyaa jalqabaa keessatti godaannisawwan ta'anii fi hammeenya gurguddoo raawwataman san dhumaatii namoota hedduutiif keessumaa biyyoota dhiyaa keessatti Jaappaan keessatti dhumaatii guddaa saba irra ga'e sanaaf barachuudhaan addunyaa nagaa taate tokko ijaaruu keessatti League Nationsiin yookaan League of Nationsiin akka dhaabbata hangafaa nagaa addunyaa waaressuudhaaf dhaabbate tokkotti dhaga. Inni kun yaada pirezidaantiin kun pireezanti godhe yookaan immoo aayidaa kana irratti wanta inni dubbate jechuudha. Biyyoota addunyaa irra jiran gidduutti waliigaltee uumuu ture jechuudha xiyyeeffannoon isaa inni guddaan. Xiyyeeffannoon isaa inni guddaan egaa kanarrattidha jechuudha. The League of Nations was created largely
for the purpose of overseeing affairs between states and implementing as well as maintaining international peace. League Nations kana keessatti gaa harka caalu dhimmoota biyyoota gidduu jiru to'achuudhaaf jechuudha. Dhimmoota biyyoota gidduu jiru to'achuu keessatti maaliif dhimmoonni biyyoota gidduu jiru to'annoon ala yoo ta'an common lawun tokko hin eegamu yoo ta'e nagaan dhufuu hin danda'u waan ta'eedhaaf yaadi Nations League inni jalqabaa inni harka caalu yookaan ga'ee guddaa kan taphatu biyyoota gidduutti hariiroo jiru to'achuudhaaf rileeshinii biyyoota gidduu jiru haala qixa ilaalamuu qaburra ilaaluudhaaf jechuudha. Akkasumas nagaa addunyaa hojiirra oolchuu fi eeguudhaaf jechuudha League of Nations kan inni hundeeffame. Karaa pirezidaantii Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaa booda jechuudha. In the early years from 1919 to the 1930s, international relations was dominated by liberal institutionalism. Waggoota jalqabaa keessumaa bara 1919 hamma bara 1930tti walitti dhufeenyi idil addunyaa yookaan international relation kan jennu yaada liberalizimaatiin yookaan yaada liberalizimiitii kanaan dhuunfatamee ture jechuudha. Maaliif namoonni hundumtuu mootonni hundumtuu xabaasaa yookaan immoo godaannisa akkamii waraanni addunyaan tokkoffaan akka kaa'e erga baranii booddee waraanni addunyaa kun erga dhume egaa yaadi liberalizim yookaan yaadi nagaa waaraa addunyaa irratti fiduu kun karaa pirezidaantii Ameerikaa erga hundeeffame booda hamma bara 1930tti bara 1999 irraa kaasee egaa waggaa hamma kana guutuudhaaf yaadi liberalizim qeeqaaf komii tokko malee xiyyeeffannoo guddaa argachuudhaan hawwattummaa guddaadhaan tajaajilaa ture jechuudha. The primary concern of this approach was the conditions which had led to the outbreak of the First World War and the devastation which followed should not be allowed to occur in the future. Xiyyeeffannoo guddaan ilaalcha kanaaga haala waraana addunyaa jalqabaa fiduu badii sanatti gara fuulduraatti akka hin deebine taasisuu keessatti gahee inni qabudha. Akkuma nama kaase liberal institutionalism suggested that the prospect for the elimination of war lay with a preference for democracy over aristocracy, free trade over autarky, and the collective security over the balance of power system. Idil addunyummaa yookaan immoo addunyaalummaa kana keessatti egaa liberaaliin akka yaada dhiyeessutti yookaan yaada inni dhiyeessu warri liberaalistoota yookaan immoo keessumaa karaa kaanti yaadonni ka'an kun waraana dhabamsiisuudhaaf yookaan aristokiraasii kan jennu kun bulchiinsa muraasaadha. Aristokiraasii kan jennu kun bulchiinsa muraasa irraa dimokiraasii filachuu of danda'u yookaan immoo autokiraasii kan jennu kan of danda'u irraa daldala bilisaa filachuu fi sirna madaallii humnaa irraa nageenya waloo yookaan collective security filachuudha jechuudha. Kun egaa filannoodhaan kan guuteedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma autokiraasii filachuu caalmaatti bulchiinsa muraasa ta'e filachuu caalaatti dimokiraasii filachuu qabna jechuutti amana jechuudha. Yaadi liberaalizimii addunyaa irratti kan inni kaasu nagaa fiduun akka ta'etti ta'uutu jiru aristokiraasii caalaa bulchiinsa muraasa ta'e tokko caalaa dimokiraasiin yookaan yaadi namaa daangeffamuu hin qabutti amana. Of danda'uu caalaa yookaan autokiraasii caalaa immoo autarkii caalaa kan inni itti amanu kana caalaa wanti nuyi gochuu qabnu daldala bilisaa filachuu qabnaadha. Namni tokko bilisaan daldaluu qaba. Addunyaan wal keessa jiraachuu qaba. Amma seerri waliigala tokko hin cabnetti jechuutti amana. Inni biraan sirni madaallii humna irraa nageenya waloo sirna madaallii humnaa irraa balance of power system kan jennu sirna madaallii humnaa irraa nageenya waloo yookaan immoo collective security filachuutti amana jechuudha liberalizimiin kun addunyaa kana irratti. And states can be made to cooperate with each other in economic terms even if they exist in a system where there is a security competition. Biyyoonni egaa sirna dorgommiin nageenyaa keessa jiru keessatti illee dhimmoota dinagdee irratti akka waliin hojjetan yookaan tumsa walii isaaniitiif gochuu keessatti ga'een isaan qaban akka danda'amuuf gochuu akka isaan qaban xiyyeeffate jechuudha. The two interrelated ideas that emerge from Kant's reflection concerned on democratic governance and institutionalized law governing relations of cooperation between states. Isheen kun maal egaa yaadonni walitti hidhamiinsa qaban lamaan
yaada kaanti irraa maddu jechuudha. Yaadonni walitti hidhamiinsa qaban yookaan immerjid kan ta'an lamaan yaadota kaanti irraati kan isaan maddan liberaalizimii kana keessatti. Innis bulchiinsa dimokiraasii fi walitti dhufeenya tumsa biyyoota gidduu jiru kan seeraan dhaabbata ta'een hoogganamu irratti xiyyeeffannoo inni qabudha jechuudha. Dhaabbata ta'een immoo hoogganamuu qaba jechuudha. The two influential pillars of liberal institutionalism, democracy and free trade. Utubaawwan dhiibbaa guddaa uuman lamaan idil addunyummaa liberaalii keessatti yookaan ilaalcha liberaalizimii kana keessatti dimokiraasii fi daldala bilisaa yookaan immoo free trade kan jennu kun warra ijoodha jechuudha. Required the establishment of international relations which would promote collectivist aspirations in place of the conflictual relations which forms the basis of balance of power. Inni kun gamaa inni walitti dhufeenya idil addunyaa kan fedhii nageenya waloo guddisu uumuu barbaadu jechuudha. Fedhii waloo irratti kan xiyyeeffatu. Kunis walitti dhufeenya walitti bu'iinsa isa bu'uura madaallii humnaa yookaan immoo balance of power ture. Bakka bu'uudhaan jechuudha. Bakka bu'uudhaan inni kun daldalli bilisaa fi akkasuma dimokiraasiin kun I think waa'een liberaalizimii kun yaaddi isaa bal'aa akka ta'e keessumaa seekshinii kana keessatti koonseptiin isaa bal'aa akka ta'e isiniif kaaseen ture egaa irra deddeebinee gaafa dubbifnu yookaan gaafa dubbannu akka isin hin uffisiifne abdiin qaba. Maaliif sirriitti koonseptii as keessa jiru qabachuun ijaa isin irra jiraatuudhaaf jechuudha. The League of Nations was created to keep international peace and security. League Nations karaa Presidentii Ameerikaa gaggeeffame yookaan dhaabbate hundeeffame kun egaa nagaa fi nageenya idil addunyaa eeguudhaaf uumame jechuudha. However, the league collapsed due to the outbreak of the Second World War in 1939. Ta'us egaa rakkinni guddaan liberaalizimii mudate tokko ni jira jechuudha. Karaa bulchiinsa Ameerikaa wanti hundeeffame ni League Nations yookaan League of Nations kana nagaa uumuu keessumaa bara 1919 irraa hanga bara 1930tti egaa komii tokko malee mormii tokko malee yaadonni biraan kriitik ta'anii utuu isarratti hin dhiyaatiin bulchiinsa nagaa uumuu keessatti ga'eensa akka ta'etti ta'eetu jiru fudhatamummaa guddaa hawaasa addunyaa keessatti argatee ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu sababa jalqabbii waraana addunyaa lammaffaatiif bara 1939tti egaa liigiin kun diigame jechuudha. Bara 1939tti liigiin kun ni diigame jechuudha. Hundeeffama liigii kana gaafa laallu bara 1919 hanga bara 1930tti egaa sirriitti xiyyeeffannoo guddaa kan argate yommuu ta'u waraanni addunyaa lammaffaan erga ka'ee immoo ni liigiin nagaa waarawaa addunyaa irratti buusuudhaaf ijaarame kun qooda nagaan bu'u garuu ammas biyyoonni garaagaraa walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru international relation irratti walitti bu'iinsa isaan uumaniin egaa si'a lammaffaa waraanni addunyaa lammaffaan ka'ee gaafa dhalatu liigiin kun kufuudhaaf sababa bu'uuraa ta'e jechuudha. The failure of the League of seemed to contradict their theories. Kufaatiin liigichaa egaa tiyooriiwwan isaanii waliin kan wal faalleessu fakkaata ture. Yaadonni isaan dhiyeessanii fi wantoonni qabatamaan lafa irratti ta'aa turan sun wal bira qaxxaamuru yaadonni isaanii kiraash wal gochuu jalqaban jechuudha. Sababni isaa akka League Nations dubbatutti yoo ta'e biyyoonni garaagaraa kana booda dimokiraatik yoo ta'an biyyoota gidduutti lammaffaa waraanni uumamuu akka hin qabnee fi hin uumamus jedhanii ni amanu turan. Waraana addunyaa tokkoffaarraa baranneerra kana booda waraanni addunyaa lammaffaan ka'u hin jiru yaada jedhutti amanu turan. Yaadni kun garuu wanti isaan teooriidhaan qabanii fi wanti qabatamaan lafa irratti ta'aa jiru gaafa wal bira darbaa dhufu inni kun egaa kufaatii isaa boolla dhabamuu isaa gadi fageessuu keessatti egaa isa jalqabaate jechuudha. Therefore, despite the effort of prominent liberal scholars and politicians such as Kant and Wilson, liberalism failed to retain a strong hold and new theory emerged to explain the continuing presence of war. Kanaafuu gas keessatti maal ilaalaa ture carraaqqii hayyootaa fi namoota siyaasaa yookaan immoo xiinxaltoota siyaasaa aktiivistoota liberaalii bebbeekamoo keessumaa kanneen akka Kaantii fi Wiilsan ta'aniin gaa liberaalizimiin dhiibbaa cimaa uumuu dadhabe jechuudha.
Kana dura yaadni kaantiif Wiilsan fudhatamummaa guddaa addunyaa irratti qaba ture. Amma garuu yaadni isaanii mammaaksa ta'ee hafe jechuudha. Kanaafis waraanni maaliif akka itti fufibsuuf tiyooriin haaraan ni uumame jechuudha. Tiyooriin haaraan ni uumame. Waraanni itti fufu kana booda waraanni wanti jedhamu hin jiru jedhanii karaa kaantiif Wiilsan yaadni ayidiyaalizimii yookaan liberaalizimii keessatti dubbatamaa ture sun egaa soba dhugaa irraa fagaate waan ta'eedhaaf tiyooriiwwan garaagaraa waraanni maaliif itti fufe akkamitti itti fufe kan jedhamu egaa ayidiyaalizimiirraan yookaan immoo liberaalizimiirraan adda kan ta'an tiyooriiwwan gurguddoon kanneen akka riyaalizimii istiraakcharaalizimii tiyooriiwwan gurguddoo afan kutaa itti aanu walii wajjinii ilaallee chaaptarii kana keessaa baanee gara chaaptarii biraatti ni dabarre jechuudha. Amma deebinee wal agarruutti nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u.